ta'uunatti himte gaaffii koo simattee anis waadaan galee fonnee koottoof kennee hangan lubbuun jiru harka akkaan fudhanne xiqqoodha ammallee anaan hiriyaadha kan rabbinaaf kenne nan galateeffadha dawaa dhukkuba koo kannaaf laattu fayyaa haadha ilmaan koo boodaa hawwii jiruu kiyyaa gaafan qorru aduu taatetu natti iftaa yoon gubadhu simboonna qabbaneessita gaafa shittoo gaafa immoo miskii gaafa jaalalaan lilmooftee na lixxee damooftee na yaaltee fayyiftee na dhaabdee boojitee dhuunfattee anis kan siin ta'e onnee koottoof kennee hangan lubbuun jiru harka akkan fudhanne bakkuma jirtutti na bira dhibdullee eessa kan koo jirta yoomuu sin daganne ati yoo naaf beektaa akkan si jaalladhu haadha ilmaan koo boodaa yoomuu naaf jiraadhu haadha ilmaan koo boodaa yoomuu naaf jiraadhu. Atis naaf jiraadhu. Thank you. Abbaa ilmaan koo boodaa hiristi. Inshallah abbaa ilmaanii boodaa. Abbaa ilmaan koo boodaa. Hamza, thank you. Yaan ukkoo komentii misee walaloo kan kee xumuruuf barreeffama Hamzaan as jalaa barreesse hin dubbisnee fi Leentaa kana kuma balleessitu isa na fakkaataa tayyuu. Beebii naan jedhi akkas taate. Beebii dhuma dhuguma bar. Beebii. Wallahi yes. Afaan zabanaatiin bareedaa koo jechuudha beebii. Wallahi billahi nan kakadhan qabdu si nama durbummaan qaba itti kaasa. Sin billahi durbummaa miti qodaan isaa yoo caccabee dhumeera. Never. Nan qaba itti kakadhan. Qorata. Waliin koo jira. Guyyaa miidiyaa kana rabbaanee waliin tapha eegallu. Waa'ee quraanaa waan kana keessa hin galchinu waan safuu cabsu hin galchinu waadaa kennamoo waadaa kennaa miti. Yaa Rabbinaanis yaa Rabbinaanis yoo qabaatte Rabbiin si barakalchiisu yoo hin qabne ta'e immoo Rabbiin si tiksu siifa deebisuu jennaa Allahumma salli dhumeera waa isa amma dooktorii wal dubbii naan dubbatina. As jedhi dooktar waan sitti hima. Na sodaachisaa tayyoo maal kan abjuu naafoo dhufte na bararraasita dhugaa rabbi. Wallah kan abjuu na dhumna na sodaachistaa. As jettamoo duraan isitti dhufaal. Kan dhufee si kinka. Kana maal ofitti mamaxxasite tanatti nimtu? Taatoo beektaa? Yes. Taatoon. Faayidaa isaa maal? Faayidaan isaa dhugaa dubbachuu kan akka akarabiiti. Ofiin nama hedduu nama na tuqe immoo iddinaan hin dhiisu. Na fakkaata jechuudha. Summii akarabiin qabduun qabaa. Gaafii na sodaadhaa sirrii. Innaa onnee kan kee keessatti akkas jettee of amansiistee ture akka daa'immanii ofitti bococortee kana qaama barru goota akka nama wantiidha. Amma waa biraa sobna qoy. Keef haalitti. Hin badamoo hin badu. Maaltu badara hin badu? Amma yoomii. Amma Daa'imman dhoqqeef akkan ofii mammaatee tokko gartee akka nama balleessitu isa na fakkaataa tayyuu. beebii naan jedhi akkas taate. Beebii dhuma dhuguma bar. Beebii. Wallahi yes. Afaan zabanaatiin bareedaa koo jechuudha beebii. Wallahi billahi nan kakadhan qabdu si nama durbummaan qaba itti kaasa. Sin billahi durbummaa miti qodaan isaa yoo caccabee. Ma sodaata qorata ati maaliif inni mas ya sorarra videoon ati nas fararraatu kayda waraabde waa wayna wanti ati dhudde wayitu hin jiru wallahi guys ay namatti salfatanu ati nama jaallatani sitti salfatanu kotiin deebiti nama adii ko jala jiru yoo ta'e abbaa adii ko jala
Kamera warna bayar aku. Oke. Atu rate sih. Nama lebih jadi di masa jalan dah malah saya kena waktu mana saya buku je rumah. Asih cuci kah? Mere asih mesti canceli. Adi ko jalan jiru eh. Adi mo kada. Ko adi mami? Bas kan mo boy. Adi ka jalan. Facebook ante. Dokter. Bibi tu. Deta kana ko bali su isa na fakata tayo. Baby nan jadi kakas ta. Baby du maru guma ba. Baby. Wallahi yes. Akan zabanadin barida ko ichura baby. Wallahi billahi nan kaga dan kam shi na madurbu man ka bai tika uqsim billahi durbu ma miti kodan sa yuta chabe dume never nan ka bai tika Orata. Ya. or yiri galengo jira Ya media kana rabba lege. Ya media kana rabba ne wodin ta bai egallu. Wai qur'ana wan kana ke sangalcin wan safu tsafsu ingalcin wada ke na miti. Ya rabbi ani si ya rabbi astaghfirullah yo kabate rabbi si barakan chisu yo kamne tay mo rabbi si tiksu si fadevisu jenna Allahumma salli bimera waisa amma doktori won nubina matina asjeri doktor wasitio Na sudah sata yo malkan ya bjuna ko duftina bararasi taruga rabbi. Wallahi ka yajuna dunna na sudah cista. asjeri tamo durani sitiru fal anu basiking Kana maru fitti mama tasdeta na tinimtu. tato beta Yes. tato Aida isamar. faayidaan isaa dhugaa dubbachuu kan akka akirabiti ofiin nama hedduu nama na tuqe immoo iddinaan hin dhiisu na fakkaata jechu summii akirabiin qabduun qaba gaafii na sodaadha sirrii Enna onne kan ke keessatti akkas jettee of assistente ture akka daa'immanii ofitti bococortee kana qaama barru goota akka nama wantiidha. amma waa biraa sobna qoy keef haalichi Imbadamoo imbada. maaltu badare hin badu Amma yoomi amma daa'imman dhoqqee fakkan ofii mammaate tokko gartee takka na balleessitu isa na fakkaataa tayyuu. beebii naan jedhi kaa akkas taa'e Baby duma dhuguma bar. Baby. Wallahi yes. akaan zabanaatiin bareedaa koo jechuudha beebii wallahi billahi nan kakadhan qabdu si nama durbummaan qaba itti kaa uqsim billahi durbummaa miti qodaan isaa yuta